أبو المشرموطة جايش في دون نجلا رامي عنعنا جا Odoo ajaa'iba ta'e Kadir Martuu maraatummaa isaa ergitanii godhee nutti mul'iseera. Ofuma isaarrattuu raagaa ba'aa jira jechuudha namichi kun. Nama nagaare seeneetu itti qabamaa turre. Dhugaa rabbii nama fayyaa qabu seeneetu maaf akkas ta'a namichi kun bifeessi ilma ergitanyaa isaa nuu godheera bakka akka maraatu. Aboo ilma sharmuuxaa ni geegaa ulii haasawunan gee ulii. Aseetti naagee jiraan sin jee boqoqoo akka garan qabne. Bushti yeroo Kadir Martuu arrabsituu qabdaa booti. Kadir Martuu xurii isaa taqeessa jaalan keessaa. Yeroo isa gorsitu qabda fadhu marata fadhu waan fadhe nuutaha obboleesoo qofa qabadda wallahi miidiyaa kanaan dhiisan yoo nin jiraan natti tolu miidiyummaan baanan kun natti tolon wallahi billahi tallahi natti tolu akkasi warri Kadir Martuu wajjin safaata gootan haalata sana fimtaniiti wallahi billahi waan biraa keessan qochisan agaama miira keessan golchinaayi Kadir Martuu akka fadhe akkuma fadhe yoo ta'e waan nuufta خلاص فتدين jiran waanuma fadhe yoo ta'e wakkamiin akka waan jaa rabbi qiyaasa wallahi billahi Kadir Martuu yaa obboleesoo waan feetay sinje waan feetay wallahi billahi tallahi lubbuudiyaan si khanneetin jiraan jeewoo salaa lubbuudiyaan si khannam taate akkuma feete goote dasna jaa akkasii ammallee waan feete waa sittole nuti sirran beenu sirraa waa barree siin nu barsiise siitu gartee mi abshaalummaa aarifummaa nu barsiise sirraa barree waa sin jechuu yeroo hin qabnu obboleesoo akkasii ati دافكا أفان دافكا هولا وانا شفتو وانا سويتو وان تانو دنبيتو دي إفرّاوس بارارا نابو دي بارارا بافت تادو بخدين مرتو جال ملكي سباجي ميغا فكينيان بوخو